di Daariktoreetii Waajjira Dhimma Hirmaannaa Diyaaspooraa Oromiyaati. Isaan qoonni diyaasporaan Oromiyaa jijjiirama kana milkeessuuf baachaa jiru guddaa ta'uu dubbataniiru. Diyaasporaan maatii ofii biyya ormaatti dhiisuun deeggarsa jaarsa biyyaa keessatti gumaacha taasisaa jirtan nuuf injifannoodha. Baga walumaan injifannee jechuun waltajjii marii kanarratti dubbataniiru. Isaan warri ga'ee jaarsa biyya kanaa keessaa qabdan hedduudha jedhan. Yaadni isaaniis kunooti. Biyya ofii jaalachuun uummata ofii jaalachuudha. Namni biyya ofii jaalatu nama akka keessanii kana warra biyyatti deebi'ee uummata ofiitii wajjin jiraatu kana warra jireenya uummata wajjin dhandhamaa jiru kana warra hiree argamte ceesisuudhaaf boruuf jedhee irratti dalagaa jiru kana gara qabeenyaatiin warri qabeenya qaban gurguddaan diinagdee keessatti qooda guddaa taphataa turan warra akka Yaadataa Juneedii warra akka Alii Aariif Buumadiin Abdulhaab Saaraa namoonni bebbeekamoon qabeenya isaanii alatti horatan biyya fidanii uummata isaaniitiin tajaajilaa jiran fakkii guddaadha. Aktivistoonni Oromoo kaleessa biyya alaatitti aktivistummaadhaan beekaman jijjiirama kana fiduu keessatti qooda guddaa taphataa turan warra akka Jaafar Alii, Dr. Hangaasaa Ibrahim, Dammaqaa Nagaasaa, Dr. Birhaanuu, Jawaar Adam, Mustafaa Jaarraa, Bariinfaa warra kaleessa qooda guddaa biyya alaatti taphataa jirantu har'a biyya keessa dhufanii uummata isaanii tajaajilaa jiran. Biyya jaalachuu jechuun fageennaan jiruu gaarii keessa jiraattee osoo hin taane ummaticha keessa jiraattee ummata fakkaattee jiruu ummataa jiraataati tajaajila ka kennitu. Har'a TPLF adda bilisummaa Oromootii wajjin waliigala jedhee haasawa. Adda bilisummaa Oromoo Jaalgalaasaa Dilboo caalaa adda bilisummaa jira. Diimaa Nagoo caalaa adda bilisummaa jira. Leencoo Lataa caalaa adda bilisummaa jira. Abbaa Nagaa Jaarraa namoota kana caalaa adda bilisummaa jira. TPLF nama tokko wajjin walii galte kana isin hima. Warra alaabaa adda bilisummaa Oromoo baate wajjin walii galte. Adda bilisummaa Oromoo wajjin waliin galle. Adda bilisummaa Oromoo eseni adda bilisummaa Oromoo warra PP keessa jiru adda bilisummaa Oromoo nuhi ummata Oromoo keessatti warra dabalamee bilisoomna jedhee ummata isaa keessa jirutu adda bilisummaa Oromooti. Hirmaannaan aktivistoota kennaa qofaa miti. Hirmaannaan artistoota kennaa hangafoota warra akka Ali Birraa, warra akka Elemoo Alii, warra akka Qamar Yuusuf, warra akka Adam Haaruun kanneen caalaa artistoota jira warri siyaasaa Oromoo keessatti hojii artiitiin dura gadhaabe. Har'a isaan ummata isaanii keessa jiran, ummata isaanii tajaajilaa jiran, diyaasporaan kanniin.